Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Arralee viidiyoo haaraa qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoon irraa immoo wayita dhiigni laguun nutti dhufu yookaan xuriin pireediin nutti dhufu maal akka gochuu qabnuu fi maalirraa akka of eeggachuu qabnu isiniif hima inshaallah. Aga gama viidiyoon deemneen duratti warri viidiyoo kiyya kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhaadhaa gara maatii kiyyaa ida'ama. Warri amma dura naaf gootanii na faana turtan ammoo galatoomaa galanni keessan guddaadha akkanuma na faana turaa isiniin jedha. Dhiifama wajjin sagaleen tiyyallee narra cufamaa qabdi fakkaatti qofaatu na qabe. Wayita dhiigni laguudha yookaan xuriin nutti dhufu wanta nu gochuu qabnu keessa wanta qorraa ta'e dhuguu dhiisuudha. Wanta akka bishaan illee yoo dhugne oowwaa faa yoo dhugne malee bishaan qorraa dhuguu dhiisuu. Wanta akka laslaasaa lallaafaa kanneen waanuma qorraa ta'e hunda isaatiyyuu yoo dhuguu dhiifne bareedaadha. Wanti qorraan bareedaa miti dhiiga garaa keenya keessaa gadi yaa'u kana akka dhiigni sun lolee ititeeti garaa keessatti nu muru taasisa waan ta'eef wanta qorraa ta'e hunda isaatiyyuu dhiisuu qabna hanga dhiigni sun nurra jiru haga inni nurraa deemee dhumatu jechuudha. Bakka sanii wanta oowwaa dhuguu qabna wanta akka viidiyoo as duratti keessatti isinitti himee akka zanjabiilaa faa shaayii zanjabiilaan danfisnee wanta akka qarafaa fi zanjabiila illee lamaan isaatiyyuu yoo walitti dabalanii bakka tokkotti dhuganillee bareedaadha jechuudha. Ga'ee dhukkubbii wayiteessan namatti dhagahamtuu ka baay'ee nama dhukkubisan illee namarraa xiqqeessa. Kanaaf bakka wanta qorraa nu dhuynu wanta oowwaa waanuma ta'e wanta oowwaa dhuguu qabna bakka sanii akka qaamni keenya qabbanaa'ee waliin shunturee lolee garaan keenya nu muru dhiigi sun garaa keessan nu ititee nu ciccitu akka hin taasifneefi wanta oowwaa dhuguu qabna. Lammaffaa irratti immoo kiniinii garaagaraa dhukkubbii yeroo dhiigni nutti jiru sanii nurraa xiqqeesstuu fi akka dhukkubbiin sun nutti hin dhagahamneef jennee kiniiniin nu fudhannu kiniinii san ofirraa dhiisuu qabna. Keessattuyyuu yoo doktorri faallaalee nuuf katabe malee kiniinii akkanumaan dhukkubbii xiqqeessitu jennee yoo faarmaasimaa binnee ka fudhannu taate bakka sanii waanuma mana keessaa zanjabiila faa qarafaa dhuguudhaan ofirraa xiqqeessuu wayya malee. Kiniinii fudhatuun bareedaa miti yeroo saniif dhukkubbii namarraa xiqqeessa yookaan nama gargaaruun fa'aa mala boodarratti bareedan ta'u kiniinii wayitee dhiiga akkas namatti jiru san baay'inaan yoo ka fudhatan ta'e boodarratti yookaan gaafa rabbiin bakka saniin nama ga'ee ilmoo fa'aa argachuu barbaadan rakkinna ilmoo argachuu fa'aarratti namatti fiduun mala. Kanaaf kiniinii illee ofirraa dhiifne bareedaadha. Sadaffaarratti ammoo wanti gochuu qabnu moodeesiidha. Moodeesii keenya sa'aatii sadirraa hanga sa'aatii 4 jidduutti jijjiirrachuu qabna jechuudha. Yoo akkam turee jedhe moodeesii tokko sa'aatii 4 irra ofirra tursiisuu hin dandeenyu. Yoo ka ofirra tursiifnu ta'e achitti oowwinna saniinii jiidha saniin baakteeriyaa garagaraatu walitti nutti hora jechuudha wal argate. Baakteeriyaan sun deebi'ee ammoo qaama keenya irratti infekshinii garagaraa fa'aa uumuu danda'a. Ammas yoo dhiigni isinirraa bu'u suni sa'aatii tokko keessatti moodeesii ka isin jijjiirsisu ta'e jechuun nama fakkeenyaaf dhiiga baay'ee yoo ka isinirraa ba'u ta'e sa'aatii tokko keessatti hanga moodeesii amma jijjiirrattan takka ka isin geessu ta'e ofitti hin callisinaati gara mana yaalaa deemtanii of laaluu qabdan jechuudha. Aguma xiqqaa tokko jechuun akka namaatiin addaan jira garuu hagas hunda ka yaa'ee sa'aatii tokko jidduutti namarraa jijjiirsisu san guddaan namarraan ba'u yoo akka isinirraa ba'u ta'e daddaffiidhaan gara mana yaalaa deemtanii of laaluu qabdani. Afuraffaarratti qaama keenya yeroo yerootti qulqulleeffachuun bareedaadha. Akka mana fincaanii seennuun qaama keenya yoo qulqulleeffanne bareedaadha. Garuu qulqulleeffachuudhaaf jennee wanta akka saamunaa fa'aa shaampoo wanta adda addaa ka foolii qabuuni yoomiyyuu ta'e yeroo laguun nutti jiruu fi wayita kaanillee qaama keenya saamunaan dhiqachuun bareedaa miti. Waanuma foolee qabuuniyyuu qulqulleeffachuun bareedaa miti. Kanaaf bishaan qofaan yoomiyyuu ta'e yeroo kamiyyuu wayita laguun nurra jiruuf wayita kaanillee bishaan qofaan yoo qulqulleeffatan bareedaadha. Wanta foolii qabu tokkoyyuu qaama keenyarra itti dhiheessuun bareedaa miti. Qaamni keenya bakki sun seensitiiviidha akka malee laafaadha waa hundaafiyyuu dafee saaxilama. Kanaaf bishaan qofaan qulqulleessuun nurra jiraata jechuudha.
Ammas laguun dubartii irraa ba'u kun fayyaadha. Fayyummaa isii agarsiisa. Kanaaf laguun keenya haga nu qaamni keenya fayyaa qabutti ji'a ji'aan nutti dhufuu qaba. Ji'a ji'aan wayita jedhu ji'a guyyaa bulii 21 irraa kaasee hanga 37 akkas jechuun ammoo ji'a tokko osoo hin guunne torbaan tokko hanqisee faanutti dhufuu danda'a. Yookiin ji'a iyyuu guunneeti torbaan tokkotti dabalamee ji'a bulii 30 guyyaa 37 booda nutti dhufuu danda'a. Achi lamaan jidduutti guyyaa 27 irraa hanga guyyaa 37 dabarsee kan itti dhufu ta'e sinum normaaliidha, rakkoo hin qabu. Garuu haga qaamni keenya fayyaa qabutti ji'a san dabarsee yookaan ammoo guyyaa 21 hanqiseeti torbaan lama faan gulii 15 faan dafee akkasii yoo kanutti deebi'u ta'e yookaan ammoo turee yoo ji'a 2 faa 3 faa taa'ee nutti dhufu ta'e hatattamaan mana yaalaa dhaqnee of laaluu qabna. Bareedaa miti dhiiga akkasii qaama keenya keessatti nu hafu suni booda qaama keenya irratti rakkoo geessuufaan mala. Kanaaf dhaqnee of laaluun barbaachisaadha jechuudha. Garuu yoo jechuun nama dubartii abbaa manaa faa qabdu ta'ee qoricha maatii qusannaa akka hin dhallee fi qoricha fudhatan san akka hin deenne filmoo dhogguudhaaf qoricha fudhatanii kiniinii ta'ee marfee ta'ee yoo qoricha san as dura fayyadamanii jedhani yeroo garii ji'a 2 faallee dabarsee 3 faallee dabarsee osoo jiin iyyuu hin geenne faa namatti dhufa. Suni qoricha side effect qoricha saniitirraa jechuudha. Jijjiirama qaama keenya keessatti qorichi sun fide yoo akkas fayyadamnee saniif nurraa tutturu ta'e rakkoo hin qabu. Yoo garuu osoo qoricha san hin fayyadamne akkanumaan osoo nu wanta akka hin fayyadaminii dhiigii dafee nurraa ka dhufu ta'e osoo jiin hin geenne yookaan ammoo jiifaa dabarsee ji'a 2-3 faatti kan nutti dhufu ta'e of laaluun bareedaadha jechuudha. Kanaaf akkasitti of eeguu qabna. Shanaffaarratti ammas wanti nu gochuu qabnu wayita laguun sun itti jiru haga inni nurraa dhumatutti jechuu haga guyyaa 4-5 haga torbaan tokko akkasuma tura. Haga inni eegas turutti waan ulfaattuu hojjetuu dhiisu. Mana keessa deemnee silaa baay'een keenya mana namaa keessa hojjanna boqotuullee nutti hin tolu. Haa ta'u akkasumatti waanuma dandeenye xixiqqaa harkuma keenyaan hojjannu yoo hojjanne bareedaadha malee wanta ulfaattuu faayoo ka fuunu ta'e dhiigni faan humnaa ol nurraa deemuun faa mala. Ammas bareedaa miti hormaanni keenya wayitee sanbanamaadha dhiigatu keessaa deemaa jira. Yoo nu ka waan ulfaattuu ol fuunu ta'e hormaanni keenya gadi harkifataa gadi bu'a. Booda irratti gaafa ilmoo argachuudhaaf taanu xiqqoo tokko nu rakkisa jechuudha. Nu rakkisuun faa mala. Hin mala malee nu rakkisa jechuu miti garuu nama rakkisuun faa mala jechuun bareedaa miti hormaanni wayitee sanbanamaa waan qabuufi. Yoo nama ispoortii hojjetu faa taanellee ispoortii lallaafaa xixiqquma isaa dalaguutu bareedaadha malee ispoortii qaamaaf ulfaataa dalaguun bareedaa miti. Ammas jahaffaarratti nyaata faa wayitee garii dubartii irra baay'ee wayitee sanitti nyaata jibbisiisaa of dadhabsiisa. Haa ta'u malee akkasumatti iyyuu nyaata na jibbisiise jedhanii nyaata dhiisuun bareedaa miti. Nyaata yoo ka dhiifnu ta'e qaamni keenya hin beelaa hin dadhabaa dhiigni akka nu barbaanne nu keessaa hin bahu nu keessatti hafafaa garee. Dadhabbina qaama keenya irratti nu godha dhiigni waan qaama keenya keessaa bahaa jiruufi kanaaf wayitee sanitti nyaata nyaachuu qabna akka humna godhannuuf akka nu dadhabsiifneef jechuudha. Nyaatallee nyaata soogiddi itti baay'ate ofirraa xiqqeessuun bareedaadha. Soogiddi bareedaa miti qaama namaa qaama keenya kana hin goggogsaa dafee waa goggogsuu qaba jechuudha. Soogiddi xiqqoo walitti dafee buta waa goggogsaa. Kanaaf dhiiga nu keessatti goggogsaa akkana dafee nurraa akka barbaadamutti hin baane godha hormaata keenya walitti bubbuta jechuudha. Kanaaf wanta soogidda qabullee ofitti baay'isuun bareedaa miti yeroo laguurra jirru. Ammas boqonnaa fudhatuu qabna jechuudha. Sammuu keenyaaf boqonnaa kennuu qabna. Sammuu keenya cinquu hin qabnu. Akka nu sammuun keenya cinqamee jedhuun akkasumaan baay'inaan dhiigillee nu keessaa baha dhukkubbiin garaagaraa nutti dhagahama. Kanaaf yeroo san sammuu keenyaaf raaxa kennuu qabna haga dandeenye tokko sammuu keenya cinquu hin qabnu gadi qabbaneessuu qabna jechuudha. Boqonnaa fudhatuu qabna walumaa galatti. Kana fakkaataa barumsi irraa barumsa biraatiin inshaallah ka hunda keenyaaf iyyuu fayyadutti yaadee isinii qopheessaa jira.
yoo jaallattan obboleewwan keessaniif illee sheer godhaadha har'aa fayyadaman inshaallah nama lama sadiilleen ta'u yoo irraa fayyada alhamdulillah naaf illee santu faayidaadha har'aa viidiyoon narraa kana fakkaata yoo jaallattan like share comment subscribe gochuu hin dagatina aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti har'aaf assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu